Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya oduu qubeensitti himaa oduu kan isinitti himu hambee kan itaakalaati. Yaa'in waggaa daldalaa fi investimentii Afrikaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Konfereensii daldalaa fi investimentii Afrikaa kan waggaa waggaan gaggeeffamu yeroo ammaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Konfereensii kana irratti ministeera industirii obbo Hasan Mohammed, ministeera daldalaa fi hariiroo naannoo obbo Indaalee Mokonnin, hojii gaggeessaan gidduu gala investimentii Afrikaa Abdinaazir Tarkii fi bakka bu'oonni biyyoota Afrikaa biroo fi dhaabbileen idil addunyaa biroon argamaniiru. Haaluma kanaan dhimmoonni maammataa fi tarsiimoo daldala industirii fi investimentii Afrikaa kakaasuuf gargaaran konfereensii kana irratti akka mari'atantu ibsame. Saganticha irratti dhimma daldalaa, investimentii, qonnaa, albuudaa fi industirii oomishaa akkasumas carraawwan daldalaa fi investimentii Afrikaa irratti ni mari'atama. Konfereensicha kan qopheesse ministeera industirii, ministeera daldalaa fi tumsa naannoo, Komishinii Investimentii Itoophiyaa, ministeera albuudaa, dhaabbilee fi jaarmiyaalee biyyoota Afrikaa birooti. Gatiin boba'aa ji'a waxabajjii kan ji'a caamsaa keessa tureen akka itti fufu himame. Gatiin gurgurtaa oomishaalee boba'aa ji'a waxabajjii kan ji'a darbeen akka itti fufu ibsame. Gatiin gurgurtaa oomishaalee boba'aa hundi caamsaa 29 bara 2015 irraa eegalee haga waxabajjii 30 bara 2015tti akkuma kanaan dura gurguramaa turetti akka itti fufu ministeerri daldalaa fi walitti hidhaminsa naannoo beeksise. Haaluma kanaan beenzilli liitiriin tokko qarshii 69 fi saantima 52, naaftaa adiin liitiriin tokko qarshii 71 fi saantima 15, keeroosiniin liitiriin tokko qarshii 71 fi saantima 15, boba'aan xiyyaaraa liitiriin tokko qarshii 65 fi saantima 35, naaftaa gurraachi salphaan liitirii tokko qarshii 57 fi saantima 97, naaftaa gurraachi ulfaataan liitiriin tokko qarshii 56 fi saantima 63 gurguramuun akka itti fufu ministeerichi ibse. Yaa'in hundeeffama mana marii dhimmoota Islaamummaa magaalaa Shaggar galma gidduu gala aadaa Oromootti gaggeeffamaa jira. Pirezidaantiin mana marii dhimmoota Islaamummaa Oromiyaa Sheek Jamaal Musaa haasaa baniinsa taasisan irratti amantaan Islaamaa roorroo baay'ee bira darbee sadarkaa kanarra gahuu isaa dubbachuun amantaa Islaamaa keessa tokkummaan jiraachuu isaa fi afaan yoo gargar ta'eyyuu musliimonni tokkummaa akka qaban ibsuun mootummaan hojii hojjetu keessatti abbootii amantaa, maanguddootaa fi abbootii gadaa waliin akka walii galee hojjetu gaafatanii jiru. Manni marii dhimmoota Islaamummaa naannoo Oromiyaa gara fuulduraatti hojii gurguddaa hojjechuuf karoora akka qabu himuun hundeeffama mana marii magaalaa Shaggar kana irratti haala kamiin akka hojjetamu qabu irrattis mari'atamaa jira. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Alamaayyoo Tulluu marii kana irratti argamuun akka jedhanitti namni amantaa qabu nageenya lallaba. Mariidhaanis wanti hin hiikamne hin jiru. Waliin taanee magaalaa Shaggar jabeessuu qabna jedhan. Abu Daandii Aanolee Gindabaratii fi Abuna Gindabaratii wal qabatee hawaasni rakkoo hedduuf saaxilamuu isaanii himan. Godina Shawaa Lixaatti caccabuun daandii Aanolee Gindabaratii fi Abuna Gindabaratiin hawaasni rakkoof saaxilamuu qubee TV'n odeeffate. Jiraataan nuti dubbisne akka jedhutti waggoota hedduuf daandiin manca'ee rakkoo guddaaf saaxilamne jedha. Keessumaa waqtii gannaa keessa deessuu fi dhukkubsataan karaa ittiin gara mana yaalaatti itti geeffaman dhabuunii fi qorichi gahaan manneen yaalaa keessaa dhabamuun balaawwan hedduuf saaxilamuu dubbata. Ollu fuula kisaa waan ta'eef walitti garuu diida walfidoonni baay'ee ulfaataa akka ta'e fi barattoonni illee ol dhufanii barnoota hordofuudhaaf kiiloomeetira 20-30 lukaan deemuun dirqamaniiru. Haga 60tti haga Shukuteetti kiiloomeetira 40 akka isaan ta'u lukaan fa'aa deemuudhaaf saaxilamaniiru. Amma nuti ji'aarraa biiroo federaalaa Itoophiyaa Rood Awutoooritii abbaa taayitaa daandii federaalaa waadaa galanii turan itti aanaadha. warri Oromiyaa OCC Oromiyaa Construction Company OCC warri jedhamanis waadaa galanii turan jira heelanis guddisnee turre itti gaafatamtu daandii Oromiyaa isaanis waadaanuma galuu garuu ni eegalle amma Alayaan OCC kaleera jedhameera garuu hagammaatti ni eegalle. Lakkoofsiira amma mana saddeet itti fakkaata kan kenname garuu rakkoon kun amma maal ta'e beektaa kanicha hojjechuudhaaf gammee construction ture maal ta'e qoqqofforaniiti hojjennedhani gaafa qoqqofforan dhiisanii ganni gaafa dhufu roobni akka malee irratti roobeetini daandiin qoqqofforan sun akka malee dhokaa jecha. Kanaaf isaan immoo yeroo baay'ee yeroo gaafannu qaama mootummaa yeroo gaafannu immoo maal jedhuu rakkoon nageenyaa waan jiruuf jedhu nuti immoo maal jecha irraa rakkoon nageenyaa jiraatu iyyuu malee dhimmi kun dhimma uummataa waan ta'eef rakkoon kun rakkoo uummataa waan ta'eef qaamni kamiyyuu dantaa uummataatti bu'uun qabu waan ta'eef
hubannoo uumneetiin akka hojjetamu wal hubachiisnaan jedhuun ture kan itti deemaa turre. Anyways maanguddoonni yeroo shanii ol deemaniiru biiroo federaalaa gaafate maanguddoonni amaallee lamaan irraa walitti dhufan kan dabalatee fabunaa kan dabalatarraa isaaniif kanas dhiyaate. Anyways garuu amma rakkoo guddaa kan ta'e cimba caalbaasii baasnee ittiin kennineedhaan yeroo isa fuulduraa irratti isa konistiraakshini isaatiif ijaarsa daandii asfaaltiif. Amma garuu ganni yeroo dhufu rakkoo guddaa ammaa inni konkolaataan deemuu hin danda'u. Qaama mootummaa gaafanneerra warri aanaaf gaafataniiru xaalaa barreessaniitiin warra godinaas gaafataniiru. Amma nuti warra godinaa warra aanaa faana hariiroo qabna dhimma kanarratti walumaan jechaa inni kamiyyuu wanti kun akka hojjetamu barbaada waan ta'eef isaan faana wal dubbanneetiin garuu amma rakkoo kan ta'e biiroo federaalaa fi biiroo oromiyaa gidduudha. Biiroon federaalaa nuti hojii ijaarsa malee sophansutti. Biiroon oromiyaa immoo federaalatu qabateera daandichaa kana gidduutti maanguddoon yeroo shanii ol deddeebi'an ji'oota ja'an kana keessatti yeroo shanii ol dhaqanii dubbisaniiru. Warri biiroo federaalaallee baay'ee gaddanii dhugumaadha yeroo nuti aangorri jiru kanatti kan inni hojjetame yoo akka daandii biiroon akkasitti deemaa jirra. Ammas gidduu kan jedhanii turani torban lamaan darbee maashina tokko gadi erganii turani. Maashinichis karaarraa deebi'ee gadi hin buune maashina tokko qofa gaafatti. Akka deemu kan taasise ajajni odoon darbiin deeme maashinichi akka sappoortii gochuuf deeme garuu foormaatiin deemamu jiran haaldureen xaaliyaan barraa'eetiin qajeelfamni kenname kan deemuu qabu. Isaan nuti kaampaayinii manti qopheessine feesbuukii irratti baay'ee isaan dhiphisnaanuma nama tasgabbeessuudhaaf haga shukkutee ga'ee ture maashinii tokko iskaabaatarii tokko fiisiinoo sadii fi nadaajii barmeelaa qofa. Garuu inti xaaleechi wajjin hin deemne akka isaan fudhatanii dhimma kana hojjetan waan kana hojjetan irratti xaaleechi durseetti isaanii ture. Gana xaaleechi amma piroosesii gochaa jiru kanadha kan duubatti deebi'e. Tajaajilli geejjibaa rakkoo biraa ta'utti dabaluun himu. Namni nuti dubbisne kun konkolaataan deddeebisaa uummataa toora sanarraa dhabamuu fi konkolaachistoonni immoo rakkoo daandii irra deddeebi'anii himachuu dubbatu. Sababa kanarraa ka'uun gabaa keessatti meeshaalee gatiin isaaniis qaala'utti dabaluun himu. Hawaasichi oomishaalee kanneen akka midhaan dheedhii, dammaa fi dhadhaa gabaa giddu galeessa dhaqqabsiisuu dhabuun gatiin oomisha isaanii jalaa kufuus ni dubbatu. Jiraataan nuti dubbisne kun akka jedhetti inumaan bu'uuraalee misoomaa biroo ijaaruuf illee daandiin sun daqqaa akka itti ta'e himu. Keessumaa waqtii gannaa kana maatiin fira isaa irraa citeetu kan inni jiraatu. Fageenya irraa kan ka'e rakkoowwan firaaf birmachuu, gaddaa fi gammachuu waliin hirmaachuun waqtii kana nutti ulfaata. Birraan erga bari'ee miilaanis ta'e konkolaataan kan nuti deemnee firaa fi maatii dubbifnu jechuun jiraataan kun nuuf hime. Abbootiin qabeenyaa naannoo sanaa irraa sababa rakkoo daandiitiif hojii hojjechuu dhabuun naannicha dhiisanii deeman jiraachuunis maddi keenya kun nuuf himee jira. Kontiraaktaroonni daandicha hojjechuuf kontiraata fudhate akkuma jalqabeen gidduutti dhaabuu isaa himan. Sababa kanaaf daandiin dur tureyyuu qoqqotamuu irraa kan ka'e kan durii caalaa babbadee jiraachuu jiraataan kun himee jira. Maddi keenya kun itti dabaluun yeroo hedduuf jaarsoliin biyyaa kan aanaa Gindabaratii fi Abuunaa Gindabaraatti mootummaa federaalaa fi Oromiyaa deemuun gaafachaa akka turaniif garuu haga ammaa rakkoon furamee kan hin jirre ta'uu nuuf hime. Abbaan taayitaa daandiiwwanii Oromiyaa gaaffiin dhiyaatus dhihootti ni furra itti deemaa jirra yaada jedhu isaaniif deebisuu hima jiraataan kun. Abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaaf gaaffiin dhiyaatus dhihootti ni furra itti deemaa jirra yaada jedhu isaaniif deebisuu hima jiraataan kun. Hospitaalallee deemuun qorichillee galuu irratti rakkoo guddaan uumameera. Qorichi akka barbaadametti hin galu. Midhaan horchii waliin fe'amu meeshaaleen garaagaraa nyaataaf oolan midhaan waan akka dhadhaa fa'aa dammii fa'aa naannichi naannootti xaafii fa'aa baay'inaan oomishamudha. Xaafii boqqolloo qamadiin baay'inaan oomishamudha. Kanaaf amma ol dhufuun hin danda'amne gadi deemuu hin danda'e. Gatiin shaqaxaa dachaa sadiin dabalasa naannoo kaanirra. Gatiin konkolaataa dachaa 20,000 konkolaataan 20,000 deema har'a 780 deema. Akkuma rakkoo gara Wallaggaa jiru jechaadha. Gatiin konkolaataa boba'aa faana wal qabateetiin rakkoo nageenyaas rakkoo daandichaas haalduree keessa gashanii gatiin akka malee dabala jechaadha. Kanarraa kan ka'e gatiin shaqaxaas akka malee dabala waan gatiin konkolaataa dabalu. Akka jiraataan kun jedhutti rakkoon daandii kun rakkoo hawaasummaa diinagdeef waan isaan saaxileef mootummaa furmaata waaraa akka kaa'uuf gaafatu. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii amma immoo biyya alaa arganneetti ceena. Chaayinaa fi Ameerikaan marii hariiroo biyyoota lamaanii cimsuu eegalan. Chaayinaa fi Ameerikaan marii banaa fi ijaarsa qabu akka jalqaban kan ibsame yoo ta'u, biyyoonni lamaan hariiroo isaanii cimsuuf marii banaa, ijaaraa fi bu'a qabeessa ta'e taasisaa akka jiran ministeerri dhimma alaa Chaayinaa ibse. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa biyyoonni lamaan dhimma falmisiisaa ta'e dhimma Taayiwaan irratti marii bu'a qabeessa ta'e qabaachuu isaanii beeksise. Mariin kun kan raawwatame yeroo humnoonni gurguddoon lamaan galaana Chaayinaa kibba dhimma Taayiwaanii fi dhimmoota idil addunyaa adda addaa irratti wal dhabdee keessa jiranittidha. Oduu ispoortiitiin ammoo
Odeeffannoo jijjiirraa taphattoota kubbaa miilaan taphattoota jijjiirraa taasisan kana keessaa taphataan Karim Benzeemaan kilaba isaa waggaa 14 keessa ture Real Madrid irraa akka gargar ba'u kaleessa beeksise. Benzeemaan waliigaltee kontiraataa waggaa 2 miindaa doolaara miliyoona 200 fi faayidaawwan dhuunfaa kana biraan ni argata jedhameen garee Al Ittihadiin waliin waliigaltee irra gaheera. Akkasumas taphataan sarara jidduu lammii Jarman Ilkay Gundogan kontiraataa isaa kan Manchester City keessaa isa tursiisu fixatee jira. Taphataa kana immoo kilabii guddichi Spain La Liga Barcelonaan gara ofiitti fudhachuuf gaaffii jalqabee jira. Gareen kubbaa miilaa Liverpool ammoo McAllister taphataa sarara Britain doolaara miliyoona 50 mallatteessifateera. Taphataan kun kontiraataa haga bara 2027 Liverpool keessa isa tursiisu yoo mallatteessu qorannoon fayyaa isaa torbee kana keessa ni taasisa. Haaluma kanaan PSG'n taphataa Real Madrid Marcos Asensio fi Manuel Ugarte mallatteessiseera. Chelsea Moises Caicedo mallatteessuuf kilaboota biroo waliin wal morkii taasisaa jira. Kana malee mootummaan Saudi Arabiyaa kilaboota isaaniif doolaara biliyoona 20 ramaduudhaan taphattoota maqaa fi dhageettii guddaa qaban hedduu gara liigii isaanii fiduudhaanii fi hawwattummaa liigii isaanii dabaluudhaan hojjechaa jiraachuun ibsame. Waggaa kana taphattoota akka Messi, Sergio Ramos, Modric, Benzemaanii fi kanneen kana fakkaatan hedduu gara liigii Saudi imaluuf danda'an jechuun miidiyaaleen adda addaa gabaasan. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeetii oduu kan isinitti hime hambee kan Taakkalaati. Qophiilee qubee afaan waliin yeroo gaarii.